Akkam jirtan bagana gaya walitti deebine an Abdullah Siraaji. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu sirna tuqaaleeti. Kanaan dura kan nuti wajjin barannee dabarfannee hiikaa jechoota afaan Oromoo akkasuma dabaree barmoota biraatis wajjin ilaallee dabarfannee jechuudha. Saannan keessaa qabxii hanga lamaa ilaalleetiin turre ishaan sunis points takkaa'uu ammootiyyu tuqaa isin lammaffaan ammootiyyu mallattoo gaafii isheen kun sadaffaa irratti jirti jechuudha. Koomaa takkaa'uu ammootiyyu mallattoo qoodduu jedhamti jechuudha. Mallattoo qoodduu kana nuti barreeffama garagaraa keessatti yoo barreessuu baannes haasa'a keenya kan normaalii takkaa'uu ammootiyyu namoota wajjin haasofnu irratti akka gaarii dhufti. Fakkeenyaaf maqaa biyyoota tokko yeroo waamnutti psychologically wanti tokko akka maqaa biyyoota kanaa fuuldura kennu ni beekama. Fakkeenyaaf amma Oromiyaa takka, Suudaan lama, Saudi Arabiyaa sadi waan akkas jennee lakkaa'uu dandeenya. Yeroo barreeffama dheeraa wahiitiin barreessineetiin jennetti lakkoofsaan kaahuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliifi maqaa biyyootaa kana qubee gurguddaadhaan kennee koomaa jidduu kenna yookaan ammoo mallattoo qoodduutiin adda baafnaa jechuudha. Kanaaf osoo barmoota keetti hin seenin barattoota kiyyaanis addaan fagaataa jirra, addaan fagaannee jirra. Haala jiruuti. Haalli jiruudhaa akkanatti namaaf mijatu barmoota irra jira. Kanaaf jechuudha. Biyyitti nu amma keessa jirru kunis qorrisi deebi'ee jira jechuudha. Uffata furdaa akkanaa kana yoo hin godhatin xiqqoo akka duraanitti uffata laafaas godhachuunis ni ulfaata. Hiitariin fayyadamu manuma keessatti yoo maaliifi faayidaan qabdu hiitariini akka mataa kiyyaatitti jechuudha. Namoonni biraa ammoo hiitarii yoo hin fayyadamin jiraachuu hin danda'an baay'ee ulfaataadha. So dhiifama kallattiidhaan amma gama barmoota keenyaatitti isin haa dabarsu. Innis koomaa yookaan ammootiyyu mallattoo qoodduu jedhama jechuudha. So mallattoo qoodduu tuqaan tokkoffaarra jira, lammaffaan kuweeshiniidha, sadaffaan koomaa sadaffaarra jirti jechuudha. Sadaffaarra jirti mallattoon qoodduu tuni yookaan ammootiyyu koomaa isii jennuun tana jechuudha. So akkuma asirraa hubattanitti sirna tuqaalee keessaa tokko ta'ee himoota yookaan jechoota wal fakkaatan adda baasuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Maaltu mallattoon qoodduun yookaan ammootiyyu koomaa isa Ingiliffaan jennuun kuni jechuudha. Fakkeenyaaf fakkaana jechuun fakkeenya jechuudha. Kuni gabaa jedhaan barreeffama. Yeroo wannaadhaan barreessinutti akkanatti barreessina fakkeenya. Akkanatti mul'atu waan ogeeyyoona. Barattoota shantu dhufe. Asii kanatti taal lama ta'uu qabdi. Barattoota jedhanii sirrii miti. Barattoota shantu dhufe. Isaanis barattoota shantu dhufe jennee haasawuma keessatti dabarsuu qofa osoo hin taane barattoota shaniin kun maaltuyyuu jidduu galee maqaa isaanii kana addaan baasuu danda'a. Walumaa galatti udoo mallattoon koomaan kun jidduu hin jiraatini takkaahuu mallattoon qooduun kun jidduu hin jiraatini make sense. Wannaa akkasitti dhandhama akka hin qabaannetti hubachuu dandeettanii jechuudha. Fakkeen barattoota shantu dhufe shunee. Shuneen kun maqaa dubartiidhaas ni ta'a, maqaa dhalaa jechuudha, maqaa dhiiraatis ni ta'a jechuudha akka naannoo garagaraatitti. Shunee, mallattoo qoodduutiin adda baafna. Boruu mallattoo qoodduu, tolaa mallattoo qoodduu, kasoo mallattoo qoodduu, fi kan kana fakkaatu fi margaa fa'i. Asii kanatti kan jiru kun akka wannaatitti jechuudha. So fi kan kana fakkaatan yookaan ammootiyyu fa'i jenneetiniin mallattoo qoodduu yookaan ammootiyyu koomaa kan jennu bakka kanneenitti fayyadamneetiniin jirra jechuudha. Kan biraa mallattoo qoodduu yeroo fayyadamnu guyyoota addaan qooduudhaaf, ji'oota addaan qooduudhaaf, waggoota takkaahuu waggaa addaan qooduudhaaf, lakkoofsaa fi akkasuma gaalee himoota salphaa barreeffamoota
keessa jiran addaan qooduuf nu barbaachisaa jechuudha. Astee kanatti xiqqoo isin dhibuu danda'a gara fuulduraatitti bal'innaan waan barannuudha jechuudha. So astee kanatti koomaan takkaa ho'ammootiyyuu mallattoon qoodduun guyyoota addaan baasa jennee jirra, ji'oota addaan baasa jennee jirra, waggaa addaan baasa jennee jirra. Lakkoofsaa fi kan kana fakkaatan addaan baasaa jennee jirra. Guyyaa akkamitti addaan baasa? Wiixata, Kibxata, Arbaa yookaan Roobii jenneetiin yeroo barreessinutti mallattoo qoodduu jidduu buufnaa jechuudha. Ji'oota yoo barreessinetti fakkeenyaaf Fulbaana, Onkololeessa, Sadaasa, Muddee, Amajjii, Gurraandhala, Bitootessa, Eebla, Caamsaa, Waxabajjii, Adoolessa, Hagayya jenneetiin yeroo barreessinutti jechuudha. Isas addaan baafnaanii jechuudha. Lakkoofsas addaan baafnaanii jechuudha. So barnoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate sirna tuqaalee keessaa koomaa yookaan ammootiyyuu mallattoo qoodduu kan jedhudha jechuudha. Chaayinaaliin kun chaayinaalii afaan Oromooti. Subscribe akka gootan barnoonni gara fuulduraatitti nuti gadi dhiifnu takkaa gadi isinii dhiisu akka isin qaqqabuufi jechuudha. Like akkasuma yaada keessan gara jalaatitti naaf kennaa. Yaada keessan irratti xiyyeeffadhee wanta fooyyessuu danda'u tokko waan hin fooyyessuuf jechuudha. Shares gochuu akka hin irraanfanne. Sababni isaas namoonni hawwii barnoota afaan Oromoodhaa qaban gara fuulduraatitti tasa tahee yoo barbaadanitti akka argachuu danda'anii fi yaanni namoota haarawaatis akka nu qaqqabu irratti akka nu hojjettan abdiin isinirraa qabaa jechuudha. Afaan Oromoo wajjiin haa guddifnu. Barnoonni keenya har'aa sirna tuqaaleeti. Barnoota itti aanuun hanga walitti deebinutti nagayaan naa jiraadhaa.